Kam nagaa kabisa. Nagaa jirtu Fayyaa keeti? sheekota jirtani? Maal akka qaarsita garuu? Ganamaa qaata qaarsite kam? Akka jirtu dhaggeeffattoota keenya har'aan tana kabiira qal'aa kana waliin akkatti isheen godhaa jirra. Mee gaafii gaafanna takka lama isaatu yeroo bilbilli kun dawwalamee fedha bahee kanaaf akka warri teelee baanu yookaan immoo warri itoo turtan baanu wayitti. Amma dhoo'ee Akkami mee akkaataa mirqaana kanarratti yaada maal qabda? Dhoohuu fayyaniitti waan akkasii haasaa jiran. ganaa dhuhaa mirqaanis ganaa waan akkasiiti. Warra dafeen dhoone yookaan dafeen mirqaanne maal laamtaaf? Maal laamnaa mukaa duraanuu dhoohaan jiranii haa dhaamani. Akkana hin taatire jechuun eegan dhoone mala gartee jechuun ittiin isaan qabu. isaan dafanii ittiin dhoohan yookaan immoo ittiin namni gadiin guyyaana guutuu qacoodhaa waliin hin dhoohu. Isaan paakeejii waan fixataniif amma namni paakeejii fixannaan akka paakeejii yeroo irra dabarseeti. Kanaafuu maal goota enerjii gaafata ganaa takka jedhanii enerjii irra deebi'uu isaan gaafata. Kanaaf namni dhoohuu dide maal tokko beektere? Haadhaamuu jenna gaa. Haadhaa munjee wangaruuti akka dhoohuuf meseejii keessan isinii barreessina yookaan yaada koomentii irra Herrega keenya dabalataa guutatanii yuutuubii kanaa soqanii. akkasumas sabskiraayib illee godhaati yaada keessan illee waan babbareedduu kanarratti yaada kennaa isin jenna. Mee gaafii tokko si yaada balu maarraas gaafa dhaseeta akkaataa mirqaanarraa immoo akkaataa jaalalarraa Akkaataa mirqaanarraa malee akkaataa jaalalaa herregni xiqqoo waan hongataa. akkaataa itoo telekoom kanarratti xiqqoo ijoolleen hedduun koomentii kennaa jirti maali hojjete egaa itoo telekoom kun jijjiirama Bakka san. egaa jijjiirama fide warri chiikota yookaan warri wal jaalatu hedduun isaa wal labee jira. Bakka sanitti dhugaa. Duraan yeroo dawwaltu daqiiqaan xiqqoo wahii dheertuudha. Amma sana immoo xiqquma dawwallaan dabarte. Kanaaf amma Bakka sanitti. yoo xiqqaate Itoophiyaa keessatti nama meeqatu kan wal jaalatu kan duraan bilbila wal jala jiru yookaan immoo ergaa walii dabarsu Walliisaa. parsantii guddaa dhaabutti re'anii dhageenya. Dhugaadha garuu wanni kun akka yaada keetitti. Akka yaada kiyyaatti illee fi wanni tokko tokko na qunnamte akka jaalalaa sanan hin beeku. Bakka dawwalli yeroo takka bakka jamni irratti hin horkaa daftee dhumte gaa bakka jaalalaa sanan murteessuu hin dandeenye bakka jaalalaa sanitti. Maaliif fuutee jechuudha ati jaalattee hin qabdu? Yeroo silaa dhangala'oo nama fuudhee fakkaatu. Wanti sun hin dhabamtu keessatti. Waldiifne. Kunis hin jirti ilaalteeti waan sana. Angaruu yeroo akkatti silaalee fuula keetirraa ifa lallaalee ammallee injiraa miidhaa akka tolfatu hin halaalu akka nama idas walii dawwalee rakkinuu kana keessatti taa'ee walii dawwalee natti fakkaata yookaan meesajii walii birees natti fakkaata. Kanaaf ati waan fuutee fakkaattu waan qabdu fakkaattu. Mee bakka sanitti yoo deebine Bakka tam? bakka teenya sanatti fi teessisan rabbi waliin waa dhiisu. Akkasatti yaadisuu garuu silaa mudannoo illee waan silaas hin mudate takka nutti meebii barbaanne ammaaf garuu illee ni qophaa'u. Mudannoo dina jira boo'aaf dandeenye hin himne. Meta keessaa taa ergaa dabarsitu tana wallee ka waljeetu. Dhiisaa. Mudannoo sammee Akkanatti miti dhiisa haadhoo. yeroo mirqaan ta'e Haadhoo. kungurbaan bada sabskiraayib godhan malee himu yaa'ee sabskiraayib godhaa jee yuutuubii yoo sabskiraayib godhan waa hedduu gaafannee Taf godhaa waa kanallee jabeecha amma. isa kanallee maqaan isaa beektaa maqaa isintti mudagannee Mustafaa Jaamaa Yookaan iska darras iska xiriirii jedhanii kanallee isinii gaafanna waan akkasaniif akkaataa jaalalaa keessatti mudannoo jirtu isinii gaafanna waa hunda gaafanna kanaaf sabskiraayib godhaatiin achi booda duuba isinii gaafanna waan gaafannullee yaada keessan koomentii irra nu kaa'aa innaa akka jirra yookaan nu jiraadha. Agadamu.